Jiguun harmaa kan dhufu qaqqabbii hedduu irraa kan ka'e jechuudha. Kaa namoonni hedduun ilaalcha dhuunfaa isaanii kan ibsanii saayinsiinoo maal jedha? Akkam jirtu harrakaa rakkoo fi yaaddoo dubartoota hedduu kan ta'e waa'ee jiguu harmaa fi furmaata isaa kan isin biraan geenyu ta'a. Jiguun harmaa jechuun harmi dubartii tokko gadi bu'uu yookiin immoo jabaachuu dhabuudha. Sababoota ijoo ta'an hedduudhaan harmi jiguu danda'a. Isaan keessaa umuriin isa tokkodha. Yeroo umuriin dabalaa deemu gogaan laamsha'uudhaan koolaajiin hirrachuu danda'a. Kun ammoo harmi akka jigu godha jechuudha. Inni biraa yeroo ulfaatinni qaamaa guddaan jiru yookiin immoo ulfaatina sana saffisaan kan hir'isnu yoo ta'e gogaan keenya diriiruu danda'a jechuudha. Kunis harmi akka jigu taasisa jechuudha. Inni biraa harkisa lafaati. Yeroo dheeraaf harkisni lafaa harmaa gara gadiitti harkisuun akka jigu godha. Keessattuu ammoo harmi guddaa ta'e harkisa lafaatiif baay'ee saaxilamaadha jechuudha. Hir'inni hormoonotaa keessattuu istiroojiiniin gogaan akka laamsha'u gochuu danda'a. Inni kan biraa tamboo xuuxuudha. Tamboo xuuxuun qaamni akka dafee dulloomu gochuudhaan harmi akka jigu gumaacha. Dabalataanis immoo da'umsadha. Haati tokko deessee kan hoosiftu yoo ta'e harmi ni jiga. Akkasumas immoo qabduun harmaa gaarii hin taanerree harma jigsuu danda'a jechuudha. Egaa sababoota jiguu harmaatiif nama saaxilan erga barree of eeguuf ammoo maal gochuu akka qabnu kan ilaallu ta'a jechuudha. Tokkoffaan sochii qaamaa maashaa qomaa jabeessan kanneen akka pushaappii kaardiyoo fa'aa hojjechuudha. Lammaffaan qabduu harmaa mijataa ta'e godhachuu fi yeroo rafan ammoo baafachuudha. Kuni mala salphaa akka salphaatti ittiin of eeguu dandeenya. Harmi keenya akka hin kufne ittiin eeggachuu dandeenyudha. Sadaffaan nyaata baalaansii daayet ta'e kanneen akka vaayitaamin C, A fi pirootinii nyaachuudha. Bishaan baay'ee dhuguun illee gogaa keenya jabeessa jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo jiguun harmaa wanta hangas nama yaaddessu miti. Of eeggannoo sirrii fi sochiiwwan qaamaa garaagaraa yoo taasisanii waan sirreessuun danda'amudha. Viidiyoon keenya bu'a qabeessa ta'e yoo argitanii sabiskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan maatii yuutuubii keenyaa taasisuun jenna. Galatooma.